akkaataa sanaani sadarkaa kanatti jaarmiyaan ABO waan gartee hamilee nama buutu burjaajii nama dhalu rirma qabsoo keessaa yeroo kallattii tokkoon ijaaran kallattii tokkoon diigee nyaatu jiru akkasii keessatti jaarmiyaan ABO sadarkaa godina gamtaa gurmuu asii gadi ol ijaaree wal dhaga'ee teessumaa ammoo kallattii rakkoo hamaa keessatti baqattummaa kan jiruu fi jireenyi biyya keessaa mirga namummaa dhabuutiin godaane kuni hundi walitti dhufee akkaataan inni itti sadaasa sagal irratti seenaa dalage suni guddoo na ajaa'ibe. Sirra dhaabbattee hojiin baay'ee hojjetamuu uummanni keenya waan barbaadu ifatti bilisatti sagalee ol kaatee dubbachuu waan nu argisiisu irraa barre. Egaa dhugumaan waraanni kun gaachana keenya irree keenya rakkoo amma keessa jirru wal xaxaa ta'e keessaa nu baasa biyya nu gonfachiisa. Dhabnee irraa baqanne maatii irratti horachuu dadhabne qabeenya irratti godhachuu dadhabne itti ni deebina nu deebisa abdii keenya nuun jettanii nutti amantanii imaanaa guddaa ba'aa ulfaata waan namatti himu qaba jechuudha. Ammoo Oromoon biyya hambaa jiru hammam gahaa yoo jennee ilaallee kan kanaan dura ta'ee hin beekne amma seenaa haa dalagu malee wanti Oromoon dalage immoo Oromoo gitaa jennee yoo ilaalle hojiin baay'ee nu hafa. Hojii baay'een akka nu hafu kana wal naman gaafachiisu ifa hojii guddaatu nu hafa. Uummanni kun hangam gahaa maaltu isaaf mala daandii sirrii qabateera. Daandii sirrii qabate kanarratti ciccine egaa qabsoon baaburuma akka nama hundiyyuu beeku irra yaabbatanii isteeshinii garaagaraa irratti irraallee bu'anii isteeshinii adda addaa irratti immoo akkasuma inuma koranii kan isteeshinii isa xumuraatiin ga'uu danda'u inni sun egaa waaqii warruma achirratti daandii sanarratti wareegamu yookaan ittiin ga'u nu haa taasisu jecha haalli adda addaa daddaaqamni adda addaa ejjennaa nama dhabsiisu burjaajiin adda addaa yeroo tokko waa oqqanii qalbiin nama gammaddee waraanas ta'e haaluma jiru hundumaa ilaalanii sochii biyya keessaa deemus akkasumas ilmaan Oromoo biyya hambaa jiran akkaataatti walitti dhufanii onnatanii waa hojjetan irraa namni hedduun itti gala. Qabsoon immoo tabbaa ol ba'uu nama gaafata gadeedhaa gabbuu nama gaafata olii gadi qaba waan ta'eefi tagaa isinii jireenya jiruu biyya ormaa keessatti dhaabtan daawun seettanii waan akkasii qabdi qabsoo waan ta'eefi itti fichanii dhaabbachuu keessatti ejjennaa nama gaafatu qabaan kanaachi yeroo okkitu bareeddu ilaalanii yeroo isheen immoo xiqqoo irraan gadee qabattee sijigaattu immoo nan laallattuu abdiin kutaa nattiin tolleedhanii keessaa ba'uun qabsaahaa warraaqaa naman taasisu. Qabsoon warraaqsi qawwee dhukaasuu qofaa miti kan isinitti himu warri qawwee dhukaasnuu qixa isinis qabsooftanii galii silaa barbaaddan irratti waan qiyyaafattan irratti milkaa'ina guddaa argamsiistanii milkaa'inni sun immoo kan Oromoo gitu miti siichi akkuma sila jedhe garuu daandii sirrii qabateera. Daandii sirrii kanarratti warra cittuu warra waliin hafnu yookaan haga galma isaatti waliin dhaabbannee galmaan geenyu dadhabnu immoo otoo ejjennaan keenya hin daddaaqamiin hayyaan laallataa hin ta'in yeroo irraa yerootti mana meeqa seenaa waciitii adda addaa keessaa warra ittoo adda addaa muuxatu otoo hin ta'in toltes hammaattes haati ofii haadhuma ofii jedhanii qabsoo haadha godhannee bishaanuu walitti fiddee faffattee nama nyaachistee ogumyaa haadha jedhanii akkatti jiraatan sanatti otoo waciitii meeqa keessaa hin bariin qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo dhugaatii haqaatii kuma kitiltu itti lubbuu kitimeera. Kuma kitiltuu itti godaanee itti dararaa meeqa argee achi buuteen dhabameera. Kanaaf kanarratti osoo hin malle yeroof jecha osoo hin jilbeeffanne warra waliin tarkaanfatu akka taanuun hawwa. As keessatti dubbii gabaabaan tokko ijaaramee itti deemaa jira jaarmiyaan ABO.
namni tokko lama kumasi sadii afurii waan inni dalagaa jiru argumatti jirra. Ehee dhabe maatii dhabe jireenya dhabe hundumaa kanaafi wabii ka ta'uu fi danda'u waraana bilisummaa Oromoo ta'uu itti amanee waan har'a silaa qabeenya horachuu danda'u maatii ittiin horachuu danda'u waraana kanarratti investi gochuu jalqabeera. Suni waan ajaa'ibaa daandii sirrii qabachuu argisiisu. Wanti ani mana kanatti dhaammachuu barbaadu hawaasa sodaatamaa kabajamaa gara deemu hundumaatti isa yoo bidiruun galagalees irbaata qurxummii kan ta'e Oromoo yoo shiftaanii qabee ittiin birrii nama gaafates Liibiyaa keessa darbee galaana diimaa kanarra darbee Jibuutii irraan ba'ee Yemenii seenee Suudii seenee achitti qabamee asitti qabamee namni akkasii ajjeefamee ka jedhamu hawaasa Oromoo ta'uu akka hin qabne walii birmatee hawaasa sodaatamaa hawaasa cheenii tolfatee asii bahee asiin darbee lafa hundumaatti lafa hidhee nama gargaarsifatee absoo haqaa gaggeessaa jirutti hiriyyaa horatee hawaasa balbala namaa rukutee deebii argatu hawaasa guddicha biyya guddoo qabu bal'uu haadhii soorettii badhaatuu biyya taate biyya qabu. Biyyi kun immoo hegereensaa har'a irratti hojjetee yoo biyya godhate warra hiriyyaasaaf ta'uu danda'u har'umarraa yoo tolfate malee wal nama taajjabsiisti warra nu saamu waliin saamuun hin maltu jedhee warra kanallee dukkuu sadarkaatti danda'utti hawaasa afaan tokko dubbatee waliin dhaabbatee isa deemanii akka kana duraa waa dubbatanii waardiyaanuu lafa dhaquu barbaadan ol nama dabarsuu diddee waraqaa achuma itti kennatanii waraqaan sun illee qaama dhimmi ilaallatu bira geesse moo hin geenye sombeetiin yoo geesseetti ta'eeti otoo deebiin argatiin achumatti kalfi taatee dhukkeen irra taa'u sana osoo hin taane koominiitii guddaa yookaan hawaasa guddaa gurmuu jabaa qabu addunyaa kanarratti yoo namni isaa rakkate daqiiqaa sakandii keessatti hawaasa beelaa fudhachuu danda'u walii dhaabbatu hawaasa akkasii ta'uu irratti akka hojjettanii hojjennu waan silaa bara dheeraa dhagaan nutti funaanamaa ture hundumaa dahannaa dahannoo godhanneetu qabsoo gaggeessine homaa nun gufachiisne dahoodhanuu ta'e daannoodhanuu ta'e walitichineerraa waraana isaatti abdatee jaarmiyaa jabaa jaarrateera. Jaarmiyaan kun immoo fankishin gochuu jalqabeera. Inna efficiently and effectively ummata sodaatamaa kabajamaa fi iddoo kamittuu namni kaayoo rakkate cheenii biyyarraa biyyatti godinarratti ardiirratti tolfate abaaboon jaarmiyaa iddoo kamirratti iyyuu waan barbaadu dalaguu danda'u akka gochuutu danda'ama waan ta'eef namni keenyi siyaasni rakkoo itti taatee godaanee erga godaanee immoo godaansa keessatti godaanni isa hamaan akka isa naqamne beelaa'utu wal gittuu uummata danda'u waliif dhaabbatu. Dandii osoo hin gahin namni rakkate rakkoo keessa akkaataatti bahuu danda'u hawaasa tarsiimoo akkasii qabaachuu danda'u akka taanu irratti immoo hojjechuu deemnu jechuudha. Yeroo wal geenyu waraanuma bilisummaa Oromoo deeggaruu dinagdee sanuma qofa walitti qabu osoo hin taane koominiitii baay'ee jabaa ta'e. Koominiitii ofirra darbee sabaaf sablammii biyyittii keessa jiran cunqurfamoo ta'an ofitti hawwachuu danda'u. Koominiitii warra mootummaan humna qabaa. Mootummaa seeraan otoo hin filamiin waliin hojjechuuf jecha leetmeesii laatanii fi waliin hojjetan akkasii kana waliin hojjechuun dogoggoraa jennee warra akkasiillee warra dirquu danda'u jiru. Koominiitiin akkasii addunyaa kanarra cunqurfamoo maxxanii garuu baay'ee strong ta'an jechuudha. Uummanni Oromoo, hawaasni Oromoo biyya ambaa jiru beekaansaas, abaataansaas hundi isaayyuu qabeenya isaa beekumsa isaa irratti dabalataa koominiitii akkasitti baay'ee jabaa ta'e ijaaruu irratti akka hojjennu. Keessattiyyuu yoo deemne uummata kabajaa qabu, uummata sodaatamu, uummata qe'ee guddaa, uummata qabeenya guddaa biyya guddoo bal'oo taaterra qubee uummata hegeree qabu, hegeree isaa sanarratti immoo waliin hojjechuuf jecha har'a hiriyoonfachuun dirqama ta'uu dandeenyutti of ijaaruutu nurra jiraata. Namni tokko daandii deemee qaamamuu, shamarran keenya gudeedamuu, ajjeefamuu, aanii gabrummaa ishee addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sana akkasittiin dararaa meeqa keessa jiraachuun sun gahuudha qaba. Iddoo deemu hundumaatti
wanti wal hidhate sansalanni wal hidhatee jiru jiraachuudha qaba. Lafa deemu hundumaatti Oromoon hundi lubbuun isaa attaanti ta'uu danda'u turre jiraata. Uummata akkasii ijaaruutti immoo sadarkaa sanatti akka ceenuun dhaammachuu barbaada. Ni boona ni dandeenya immoo amma geenyu kana gahuufi fi walumatti wacaa jalqabne yaa uummata koo walitti haasaa walii hima ABO boonii jaarmiyaa jabaa ta'uu danda'a. Jaarmiyaa waraana ofii itichuu danda'u ta'uu danda'a. Jaarmiyaa tokkummaa Oromoo walitti fidee akka silaa gaggarba'uu hin dandeenye ijaaruu danda'a jennee jalqabne duula baay'eetu ture beeku keessa jiru. Ichitaniitti haftani. Ammaatii namaa diiguutu ture. Ani dhuunfaatti hamilee namaatti bu'utu ture. Ani silaa sangaan iyyuu malteedhanii ofii nyaatee ofii garafee ka'ee qacheen iyyuu wayitu ture. Waan akkasii hundarra dabartaniitu daqiiqaa tokko keessatti wanni sirrees gootan sun sadarkaa sana ga'ee uumarraati jalqabee. Wal calalee rimmi keessaa bahee kallachi keessaa bahee gaangiriiniin qeensa nu qabatee qeensarra tarkaanfannaan qubarra tarkaanfannaan koomee gadi achii ol tarkaanfannaan jilba nu mura jenneetu relaafuu diduutiin achirratti walitti hojjechaa qeensarraa kaasnee ofirraa kunneetu uummanni inni qulqulluun soo jaalatu. Isaanii hiyyeessi meeqa, baqataan meeqa, rakkataan meeqa maatii ofiirraa kutee of agabsee namaa kennu nyaata osoo hin taane ofii kiisii ofii keessaa baasee fakkeenya ta'ee warra namaa kennutu walitti cichi akkaataa kanaan jaarmiyaa ayyaana qabu buleessaa fi kabajamaa tolche waan ta'eef jaarmiyaan kun ammas itti fufee isan amma jechaa jiru kana lafa kamittiyyuu koominiitii jabaa ta'e tokko. Namni isaa iddoo hundumaattuu lubbuun isaa kadhaa'uun tatta'e. Keessattiyyuu Oromoorra rakkoon gahee ka jalaa hin miliqamne akka ta'uu danda'utti jaarmiyaa of ijaaruu danda'u. Warri akkasittiin humna xiqqaatiin of ijaaree fakkii adda addaa waan konspaayireesii adda addaatiin jiraatu baay'eetu jira. Nuti konspaayireesii meeqa dhaquu nun gaafatu haqa dhaqabna haqa teenyeyyuu dubbannee hin finne shirrii yookaan immoo Nataan nuti deemnu iyyuu hin jiru jechuudha. Haquma keenya qofaa irratti wal ijaarree yoo dhaabbanne koominiitii jabaa Awustiraaliyaa haga Ameerikaa, Yuuroop haga Laatiin, haga Afrikaa, haga Miidilis, Paaris keessattiyyuu Oromoon uummata safeeffatamu kabajaa qabuu fi ulfina qabu ta'ee itti fufuu akka danda'u gochuu dandeenya. Uummanni akkaataa sanaan ijaaramee wal dhaga'ee fi yoo deemu hundumaatti ammoo fedhii walii beeku bilisummaatti adeemuun hin salphataa jechuudha. Akkaataa kanaatti rarraga bilisummaatti wal ceesisuutti deemuuf guyyaa gabrummaa dheerattu hir'isuu wareegama gabrummaa dheeratte keessatti baay'attee baatu immoo xiqqeessuu galii barbaachisaa sanatti adeemuun ni danda'ama. Faadhaa ni dubbattanii loud and clear. Waliin jirra nuun jettanii. Nuti immoo kana dura dubbanne loud and clear lubbuun asinii kennina yookaan galmaan keenya jenne. Daddaa qabni tokko iyyuu hin jiraatu. Garuu akka bartee wayii ni ture. Namuu akkuma argetti haaluma laafinaa mootummaa kanaan iddoo irraa qawwee kaasanii akkuma bakkatti jijjiraachuun sun ture. Kun immoo faca'anii jiraachuu fi erga kufaatii Ziyaad Baaree booda waan lordisiin Somaaliyaa keessatti dhalatanii xixinnaa'anii hunduu ganda ofiif gosa ofiitiin teellaa tolfatee barbaadetti yoo sakanaa walii galtee waan hundumaati jettee fudhattee deemuu hin dandeenye. Inni tokko immoo waan barbaade si godhu atiin kun akka nu keessatti uumamu mallattooleen adda addaa turanii kuni cichoomina gara jabina waan keessa deebii hin qabne akkoo dhugaa kana booressuu isaa akkasumatti wal danda'uu dhummaa irratti hundaa'e qabatanii deemuun hafanuu ta'a waan ta'eef amma gara dirree tokkotti wal fiduu fiingee tokkoon deemuu hooggansa tokko jalatti deemuu fi dhaaba jabaa ijaarrachuutti yeroo deemamu hojiin egaa yeroo darbe torbeet kaaseera sanyii midhaanii guddaa keessaa aramaan hin dhibuu ooyiruu guddaa hamma sana gahurraa hundi qamadii facee qamadii ta'e hin galu. Akkasumas maatii nama guddaa ta'e wayii keessayyuu ijoolleen gadhattee guddattu maatii sana maqaa dhoofsistuu hin dhibdu. Saba hammana gahu saba hanga Oromoo kana kanuu immoo ka gabrummaa jala ture rakkoo meeqa argee gabrummaan yaadasaa bakka meeqatti bittinsite keessaa immoo wanni garaaf hojjetu gara buluu hin dhibaa jennee yaannu sunis qulqullaa'ee
Aan kosinu keessa taa'ee dhannacha ta'ee nu miidhuurra gaangiriinii ta'ee nyaatee nu kutuurra ilaaftuu hin taane jennaayyuu hin qabdu diinatti yoo galte diinaafuu faa jechuu isheenu. Diinni ba'aa nuti silaa baachuu qabnudha nurraa qooddatee waliin fudhataa jechuudha. Nuuf injifannoo malee waan duubas hin deebisu tokkoyyuu hin qabu. Too ejjennaa qabaate, too miciraan namummaa qabaate kaleessayyuu hin ganu ture jechuudha. Edda ganee si keessa taa'ee hirrimaa nyaatee si fixuurra si keessa achi bahee dubbii goofti yoo faa jala jiraate hin hammaatu. Yeroo akkamsi ciniinaa hin argitu. Faa jala yoo jiraate garuu salpha argite feetu ulee cabsattee onnifattee mataa dhooftee ajjeesta. Onnee isaa yoo dhabde immoo irraa gorteen argita waan ta'eef karaa biraa makkattee deemta jechuudha. Bobaa jala jiru, afaa jala jiru sun garuu hammaata. Kanaaf inni kun bofa dhakaa jalaa ta'ee achi ba'e nun dhibu homaa yaaddeeyyiina. Inni calalamaas jira. Seeccamee dhugaaf inni kaleessa daandii nadhii gammadaafaa irratti dhabamani. Kaleessa daandii elemoo qilxuufaa irratti wareegamani. Kana qabatee inni deemu qabsoo qulqullittiin sun calalee amma mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo gara tasgabbii itituu fi naamusa jabaa qabaachuutti deemaa jira. Kanaaf waan akkasii keessatti wal'aansoodha. Wal'aansoon immoo namni wal'aansoo wal qabate haga kuffisutti halliseetuma haalli hundumtuu mijattee fi lafaan hin warri gitiinsa qabdi, wal sochoosuu qabdi, wal moccoraa qabdi, waan meeqa qabdi jechuudha. Haa kuffisus haa kufuufi haga wal'aansoon turetti warri riitaa baay'ee qabaati. Kanaaf gufannaan amma keessa jirru keessaa bahaa jirru kuni qaama wal'aansoo akkasiiti waan ta'eef waan tokkollee waan nama yaaddessu hin qabu. Warri akkasii nurratti hojjetu suni very lazy. Waanuma jedhu jedheetu galee rafa. We are not lazy. Sa'a 24 aktiif nuti immoo. Kanaanidha wal caalla. Kanaan nutti abdadha. Waraana bilisummaa Oromootti abdadha. Isin jabaadhaa irree ta'a. Lafa deemtan hundumaatti warra dubbattanii nama amansiisuu dandeessan. Kunis vaayirasiin addunyaa kanarratti teektii adda addaa uumee tobaanuu wal amansiisee wal jala deemee karaa fedhayyuu haa ta'u jirmuu horatee waan barbaadu argatan. Nuti immoo dhugaadha qabna. Dhugaan garuu ofii isaa humna ta'ee ofii isaa miila baaseen deemu. Dhugaan yoo humnaan hin dabaalamne gatii hin qabaatu. Dhugaa qabna. Shira xaxuu biraan hin barbaachisu. Dhugaa keenya sanatti immoo irree gochuu, humna gochuu, biyyi keenyi saamamuu akka hin qabne dubbachuu amansiifachuu danda'uutu nurra jira. Koominiitiin kun sadarkaa biraatti tiraanziit gochuu nurra jiraataa jechuudha. Koominiitii akka amma haasaa jiru roonge ta'e ta'uu qaba. Nama isaa eessatti iyyuu waa ta'ee akka hin hafne namni keenya waa ta'e jennaan namni nama keenya waa godhee yaa ta'e. Akkasii ta'uu danda'u irratti haa hojjennu siniin jedhaamsi kiyya. Kana warri siruu keessan irraa hir'iftanii hir'ina keenya itti guuttanii waa qabaattanii osoo hin taane waanuma qabdan irraati har'aas dhaaban. Kanaan olitti immoo akka hojjennu abdii nuu taatani gaachana da'oo nuu taatani nutis isiniif irree gaachana abdii da'oo taaneetu wal qabannee gara rarraga bilisummaatti immoo warra wal geessu akka taanuuf jabaadhaa jajjabaadhaa. Wanni argannee jalqabbiidha. Jalqabbiin sun immoo jajjabeeffamuu fi jajamuu qabaafi malee waan Oromoo gitummoo akka hin arganne kana irratti walii galuudha qabna. Kanaa ol hojjechuutu nurra jiraata. Oromoon biyya ambaa jiru lakkoofsi isaa guddaa. Inni biyya keessa jiru gumbiinsaa qullaa taatee kiisiinsaa duwwaa taatee ijoolleensaa hagabdeetu nutti ichee nutti kitimee sanarrayyuu immoo darbee battila nu waliin qabatee wareegamadha kaffalaa jira. Oromiyaa keessadha jiraanna waajjira hin qabnu biyya ormaa hin jirru. Oromiyaa keessaa immoo uummata Oromoo keessadha jiraanna. Bobaa jalatti nu dhokfatee nuuf jecha wareegamee nu jiraachiseera uummata akkasiiti. Isin immoo sanaan alatti sanaa olitti hojjechuu dandeessu. Kuni lamaan immoo yoo walitti dhufe ida'amni isaa egaa deemsa gabrummaa sana gabaabsuu fi galii bilisummaa sana dhiyeessuu wareegama achi keessatti kafalamu immoo xiqqeessuu irratti nu gargaara waan ta'eef akkasittiin wal mararfatee wal jaalatee warra waliin dhaabbatee waan barbaadu mangool waliin qabna hiree tokkittii sana
warra achiif godhuu danda'u akka taanutti abdii isinirra kaayadha, abdii nurra kaayadha, akkasii waliin haa deemnu. Yoo wareegamnee wareegama keenya dhageessan malee wanni biraa tokko daddaa qabni hin jirtu. Yoo sanaan ala lubbuun jiraanne ammoo galmaan ga'uu fi milkaa'uu warra waliin milkaa'u nu taasisurraa kan hafe daddaa qabni tokko hin jirtu. Sun anaaf jecha kiyya yoomiitiyyuuti. Haalli kamuu, machiin kamuu, burjaajiin kamuu, mirkaansi kamuu yoo dhalate waan takka nothing less than we deserve hin fudhannu jechuudha. Saba kanaaf waan maluu gaditti wanni tokkoyyuu haga xurii qeensa kiyyaa sharafamtu jirtu kanarratti walaa abdannu. Ayyaanaa ta'aa, jabaadhaa, yaa dubbattanii nuttis dubbattanii Oromoo isaa kallattii adda addaan gubuu ta'uu barbaaddu yaa dubbattanii waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaan kun jabaatee ititee adeemaa akka jiruu fi jeequmsi akka hin barbaachisne si waliin tarkaanfanna nuun jettanii yaa fudhanne. Uummanni Oromoo maqaa adda addaa moggaafatee anatu waraana kana beeka jedhuufis sinis dubbattanii nuti sana asatti goone daandiin sun akkasittiin qajeeleera waan ta'eef we can make it, we will achieve it. Jabaadhaa, fayyaa ta'a, horaa bulaa deebanaa. Kana booddee immoo haasaan keenyi koominiitii lubbuu namaatu shaantaa keessa kaa'ee iddoo tokkotti dabartu guddaa wayii tokko haasofnuuni abdii qabaa. Naa jiraadhaa, na of galcha.